waa tokko of eeggachuun gaarii natti fakkaata jechaan koo waa'ee hidhannoodhaan lola kaayyoo bira gahanii fi waa'ee nagaan kaayyoo bira gahan kana polarize goonee ilaaluun gaarii natti fakkaatu yookiin immoo daayikootomii gochuun nutti hin jiru waan walitti hin araaramne waan waliin fakkaanne tokko gochuun namatti hin jiru jedheen fudhadhanii garuu rakkoonsaa kan keenya inni karaa nagaa ela amma Oromoo keetti karaa nagaa inni jedhu ani Itoophiyaa filatu karaa lolaa kan jedhu ani Oromoo kan filatu akkas goonee ilaalla kun sirrii natti hin fakkaatu parallelii akkasiin qabu inni kuni metadiidha. Metadiitti waa qabsoo kaayyoo keenya bira geenyudha. Inni kaan immoo galma keenyadha. Kanaaf galmaaf metadiin suni necessarily akkas dichotomized ta'uu isaatti hin jiru jedhee fudhadha. Rakkoonan keenya garuu hanni Jawaar fa'aa ilaalchisee jechuu kooti lola nagaa sanayyoo eenyutu godhee beeka. Nagaadhaan qabsaa'u jechuun ikkoo akkuma yeroo qeerroo sana godhame karaa cufanii gabaa lagatanii hojii dhaabanii hiriira bahanii karaa adda addaatiin mootummaa kana akka bushaa ture sanatti akka hin bushine destabilize gochuu jechaadha. Peaceful struggle ni jedhamu kana. Inni kuni effectivummaan isaa isa qawweedhaan lolan sanaa caalaa effective jedheen fudhata. Lubbuu namaa immoo qusacha. Kanaammoo participatory ta'a uummata guutuu siviiliisa waan chochoosuu fi uummanni hundumtuu seenaa kana hojjechuu irratti qooda fudhachaa. Kanaaf kaayyoo isaa bira gaafa ga'urre uummatichi kaayyoo waan irra ga'e sana hin qanansiifataa jechaadha. Kanaafuu peaceful struggling baay'ee meetadii guddaa meetada kabajaa argachuusaaf qabu jechuudha. Dichotomized ta'ee xiqqaachuun isatti hin jiru jedheen fudhata. Rakkoon isaa garuu kaafaa'oos haa ta'u adda bilisummaa Oromoos haa ta'u jaarmaan abbaa fe'ii haa ta'u peaceful struggle kana hin goone moonatti. Hin goone uummata ijaaranii uummata kakkaasanii adeemuu hin dandeenye. Maaliif utuu kanan godhiinu mana hidhaatti nam'an. Utuu kanan godhiinu rakkoo keessa bu'an. Kanaafuu dhaabbii ishee waraqata baasanii dhaabbii jaarmaa isaanii beeksisanillee of sodaachaaf of mil'achaa akkasitti dhansaa waraqaa isaanii baasanii dhaabbii isaanii beeksisan. Kanarraa kan ka'e peaceful struggling dhaabbateera jechuu kooti edda Jawaar biyyatti galaniiti asitti. Kanaafuu asittuu demonstrationis godhamuusaa Jawaaran deeggarreef kanarraa kan ka'edha. Peaceful struggle isan deeggaraa jedhee dubbachaa ture. Eessatti godhe garuu demonstration haa ba'amu jedheera. Namoonni haa hiikaman hoo hiikamuu baatan kanatu ta'a jedheera. Uummata ka'aa karaa cufaa hojii dhaabaa mana barumsaa cufaa kana lagadhaa gabaa cufaa akkas jedheera hin jenne. Akkas jedhanii hin chochoone kaafaa'oos haa ta'u adda bilisummaa Oromoo kana gochuu danda'u isatti jira. Kun hogguu godhan dhugaa sacrificein godhu. Garuu sacrifice godhanii uummata isaanii chochoosuutti irra gaariidha. Utuu uummata hin chochoosin sacrifice gochuun waan oolleef jechuudha. Isa kana gara fuulduraa Dr. Abdisaa waan inni waada kiyya qulqulleeffachuu barbaadu ta'uu bira hin dabrin. Fuul struggle kana laaffisuu xiqqeessuu yookiinis immoo opposite military godhanii fudhachuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Ammaan kanarraa waan keessa theory society ijaaruu kana keessatti dimokiraasii inni jedhamu kullee hiika baay'ee qaba. Hiika at least maqaa mansiidha hiika sadii tokko liberal democracy jennu kana inni maalidha? Namni individually jedhamu kun amantaa hin qabu, afaan hin qabu, beekumsa qabu, xootaallee hin qabu, the veil of ignorance jedhanii akkasitti akka namaa qofaatti ilaalamee kan keessa qooda fudhatu jedhu. Namni akka sagalee akka namaatu ta'e akka sagaleetti ilaalamu jecha. Qaama isaan argitu, beekumsa isaan argitu, genderii isaan beektu akka namaatti jedhu. Liberaal. Kun jira reality keessa jira hin jiru haasa'uu danda'a. Individualism jedhamanni kun. Individual based democracy. Inni lammataa
inni duraa kun maali inni participatory miti. Nama tokkorra hamaan akkan geenye kan tiksu dimokiraasii. Inni lammataa ammoo oppositii kana kan ta'e kan participatory dimokiraasii kan jedhamu yookiin immoo kollee eenyummaa ofiirratti hundaa'anii kan ijaaramu tokko. Eenyummaa ofiitti jechaan Oromoon akka Oromootti, Amaara akka Amaaraatti walitti dhufee kan ijaaramuu danda'u jechaadha. Kanarraa kan ka'e innumtuyyuu maqaamti dimokiraasii jedhamu sunuyyuu isa ammatti elitism jette beekaanii nama caalaayyuuti murteessu isatti jira tuntaane waan isaa elitizmiin rakkoon siyaasaa tokko guuka'u rakkoo silxaana eliitiitti hiikkachuu danda'u. Silxaan eliitiin argateennan rakkoon sun hiikameera jedhanii warra amanani. Jechaan after all akkuma warra Amaaraa jedhani sochiin uummata Oromoo kana keessatti socho'aa jiru kun silxaana barbaachuudhaaf kan socho'amu amalee dhugaa uummatichi rakkoo afaanii, rakkoo aadaa, rakkoo maaloo jedhee himate kana hin himanne qaatas nagaamaan uummata duukaa jiraata. Rakkoon kun rakkoo eliitiidha. Kanaafuu solushiniis kan barbaadu eliitii edde qabsiisuudha jedhanii warra amanan kanadha jechaadha. Kanaaf isa kana Oromoo keessa kan fudhataniiru jiru. Dhugaamadha kanadha. Galmisaas eliitii bakka qabsiisuudha kan jedhu fudhatan. Kana keessaa tokko Jawaaridha. Kana jalqabeen irratti mul'ata. Kaafaa'oonis yoo ta'e poozishinii kana inni qabu. Adda bilisummaa Oromoo keessas yoo ta'e kaayyoo isaatu adda isa baasee akkasitti godha malee elitist tendency kan qabu namni gruppiin adda addaa jiraachuu hin danda'a. Achi keessaa bahanii bara. Neecolataan faas Diimaa Nagaoon faas achi keessaati bahan. Jaarmaa kana keessaa bahan. Yookiin Hussein Hassan faa Bayyaan Asoobaa faa achi keessaa bahan. Innaa amma elitist solutionii ansaan laatan waan kanaaf. Kanaaf waan saballaadha gara fuulduraatti gaaffii Oromoo maali anni isa jedhamurraa kaanee irratti haasofne nama barsiisuu danda'ama jedheen fudhadha. Gaaffiin Oromoo koloniyaalizimii miti attamitti profaayilii gochuusaaf qaba qabsooni uummatatti attamitti himamuusaaf qaba dogongoraaf jeeqa kana attamitti hambisuu danda'ama isa jedhamu at least intellectualiin keenya ija banachuusaaf qabu eeriyaa baay'eetu jira jedheen fudhadhani karaa koo fi kan irratti haasa'uu dandeenya.